Ani soban seeyyuu dhugaanatti hin fakkaanne garuu amma gaafa isheen liivii irratti Mubaarikii irratti haasoftu viidiyoo tuktukii irraa waraabee asirra fiduu hin barbaanne malee ani dhugaanatti hin fakkaanne jechuudha gaafa isheen hin hidhame jettee footoo isaa poost goote tuktookii ishee irratti argeen ture isinillee argitanii turtan namoonni tokko tokko nama 36,000 akkana meeqaan ilaalame jechuudha tuktookiin ishee kan isheen isaa gadhiiste edaan niqaata hidhame daawwayyoo rabbiin siifa baasuun siin jedha dhugaa hiyyeessa kanatti nama guugataayyuu beektanii dhugaa rabbii. baay'ee rakkoodha rabbi si haa gargaaru rabbi siif haa baasuun jedha nagaan dagannee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu warroota amantii biraatiif hashama harka fuune jirtu bakka jirteetti nageenya rabbi sin faanaa jiraatu akkasumas warroonni maatiin taane maatii taa gara maatii kiyyaatti dabalamaa siniin jechuun barbaada egaanii akkuma beektanii namoonni wal'aaltanii jirtan jechuudha siifaniin jechuun haadha ijoollee ilmaan shanii deessee ilmaan afur ofirkaa qabdu jechuudha maashaallah tabarakallah dubartii cimtuu fi dubartii baay'ee jaallatamtuuf kabaja qabduudha jechuudha abbaan manaan ishee akkuma beekamu namoonni dhageessanii jirtu namoonni hin dhageenye immoo hidhamee jira jechuudha har'a hidhamuunsaa biyya kaayiroo keessatti biyya isheen jirtu keessatti hotuu waan tokko badii tokko hin qabaatinii balleessaa isaa otuu addan baafamin jechuudha guyyaa 15 hidhamee jira jechuudha. Mubaarikitti maajirtiin dhageenye akkuma jammara irratti dubballe viidiyoo tuktukii waraabee fiduu waan hin barbaannee fi Mubaarikitti machaa jirti jechuudha guyyaa 15 ergii hidhameeti goddanyaanni wajjin qabamee hidhame suni ergii bahee mana hidhaati guyyaa 9 kana rakkoo isaallee hin beeku ani dhaqee gaafachuu hin danda'u naman itti ergee gaafachiifadhu immoo nan dhabee namni dhaqee naa hubatu hin jiru garuu hiriyaansaa ba'ee jira inni kuni badiinsaa maalinna kan balleesse maal akka inni godhellee hin beeku garuu waraqaa guutummaa hin qabaa jettee inni seera biyya sanaa guuttatee jira ani immoo seera biyya sanaa waraqaa sabbicaa jedhan sana hin qabu waraqaa adii qulqulluun qabaa jettee seera biyya sanaa seeraan guuttattee hin jirtu natti fakkaata inni immoo guuttatee jira natti fakkaata yeroo baay'ee dalagaa bakkee irra deemee dalagaa kanaaf Mubaarikitti himachaa jirti jechuudha sagalee naa ta'a waan hin godhun beeku akka hin godhun dhabe akkamiin godha jetteeni Mubaarikiidhaan mari'achaa turte jechuudha Mubaarikiinis homaa rakkina hin qabu jedheeni biyya hin galchanii kan biyya galu yoo akkas waraqaa seeraan alaa kana jiraate malee waraqaa UN qaba waraqaa baqataa biyya sanaa qaba waan ta'eef biyya si jiru hangashan iyyaadda inni homaa hin boo'inii jedheeni itti maa ture jechuudha baay'ee tokko gadditee qalbiinsi baay'ee cabee jira dhugaa dubbachuu fi dhuguma immoo qalbii nama cabsa maaliif ofii isheetti iyyuu ijoollee tokko guddisin iyyuu baay'ee namatti ulfaata ijoollee afurii faana rakkachuu miti isheen sababii cimtuu taatee fi kan immoo bakkee irraa immoo tattaafatee waan qallaba kanaa fidee fi mana kiraayii danda'ee fi uffata ijoollee kanaa danda'uu fi isa isheen tiktookii irra teessee abaabaa tokko lama argattu miti namuuyyuu isheedhaan kennu hiyyeessaa maaltu kenna jettaniiti silaayyuu nama beekamtii qabu nama akkasii ofiin bulaa kanaa namni tiktookii kanarraa kennaaf malee ishee akkasii hiyyeetti kanaa baay'ee ta'e namni gara laafessi rabbi laafesse namni tokko tokko dhaqee abaabuma tokko lamallee kennaaf malee hundumtuu isa qabuu kenna. Hundumtuu hiyyeessaan kennu isa qabu wal barbaadaa jechuudha tiktookii kanarraa akkuma argitanii isa jala yoo baay'ate nama 150 yoo ka ajandaa wayii jiraate nama 200 jala jira jechuudha warroon kaan immoo warroota nama arrabsanii warroota nama lolanii warroota afaan badaasaa nama meeqa jala ta'a argitanii jirtu jechuudha kanaafiyyuu namatu gatamaa nama hiyyeessa namni hin barbaadu jechuudha silaa kan bira dhaabbachuu qabanii kan jajjabeessuu qabanii ishee kanadha jechuudha isheen maal qabdire namni keenya nama waa qabu barbaadaatuma beektanii kanaaf isinitti mun barbaachisu jechuudha Mubaarikiin homaatiyyuun ta'uu homaa yaaddeenii nan biyya na duraa galchuu laataa biyya biraafaatti erguu jedhanii dubbachaa jiru jenna waraqicha qaba waan ta'eef homaan ta'uu biyya biraallee deemuu hin danda'u inuma sii ba'a yoo balleessaa qabaate adabbii fudhateetu ba'a jedhe isheen amma inni badii tokko illee hin qabu jette hojjechuma hojjechaa jiru qabame malee badii tokko waan qabu natti hin fakkaatu ani waan inni balleesse hin beeku garuu immoo jechuudha badii namni biraan balleesse irratti ofiisaatiif harrame jedhan otoo hin beekin jechuu sanu goddanyaa takka jedhee isa biraa ba'e sanatu ittime jechuudha osoo hin beekinitu badii nama biraa irratti mallatteessedhani quba isaatiin mallatteessedhani kanatu rakkoo fidaa akkaman godhaa attam ta'uu danda'a attamitti ba'uu danda'a mallatteessee jira jedhanii badii nama biraa balleesse inni mallatteesse jedhanii jetteetu dubbachaa jirti rakkoon qabu waraqaa isaatiin ilaalama waan ta'eef waraqaa waan qabuufiyyuu iyyama biyya sanaa waan qabuufiyyuu homaa tokkoyyuu ta'uu hin danda'u homaa yaadda inni hin boo'inii hin cannaqamin rabbisii jira jechaanii ture jechuudha
malee baay'ee ulfaata ijoollee keenyaa sanuu isheen amma kana ijoollee nama guddifatudha. Inni immoo akkuma argitan biratti argitan yeroo baay'ee isa biyyi kadhate tuktukii kanarraa taa'ee kadhatullee jaallatu nama deemee dalagatee hojjetatee buluudha ilmaansaa bulfatudha. Dalagaan biyya sanaa akkuma beektan dalagaan dhiiraan jiru jedhani dalagaan kaayiroo sanaa dalagaan dhiiraa baay'een argamuudhaan ijoolleen amma dhiiraa kaayiroo sana keessa jiranii baay'ee rakkatoodhaan amma dhoffatanii tuktukiirraa taphachaa oolu malee baay'ee rakkoo keessa jiruudhaan dhugaa dubbachuu fi dubartoota malee kan hojii hojjetu dalagaan dhiiraan jiru jedhan. Kanaaf inni immoo baadiyyaa deemee hojjeta yoo argitaniitu ta'e viidiyoo yeroo itti waraabu yeroo hundumaa waan akka aramaa wayiifaa arama natti fakkaata qonna wayiifaa keessa hojjetan natti fakkaata naa nyaatu. Kanaafaa viidiyoo waraabee gadhiisan agarree maal tokko timaatimii wayiifaa keessa dhaabbateetu viidiyoo waraabee baadiyyaa keessa. Namatu waraabee gadhiise. Kanaaf iyyuu akka biyyaallee uffatee akka biyyaallee dhiqatee illee hin adeemu beektanii dhugaa rabbii uffatuma hin taaneenitu deemee hojii hojjeta jechuudha. Kanaaf rabbiin siif haa baasuun siin jedha isinillee hundi keessanii warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattanii fi na dhageessanii yookaan immoo viidiyoo ishee argitanii rabbiin siif haa baasu jedhanii rabbi haa baasuu fi maaliif silas isa hiyyeessatti numa guugataayyuu beektanii isa waa qabutti isa maal jedhu waatti hin bu'u bar dhugaa rabbii isa hiyyeessatti nama guugataayyuu beektanii amma ilmaan isaa guddifachaa jira rakkatee cannaqamee jaartii isaa wajjin ijoollee isaatii wajjin laffa'aa jira maal balleessa jedhanii qaban badii isaan beekan dhugaa rabbii garuu inni badii nama biraattisu dogoggoree mallatteesse jedhan isa kanatullee jaartii isaallee yaaddoo guddaa keessa gashee jira jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko gadditee jirti bakka miira gaddaa keessa teessiti kan isin mubaarikii naasofti ijoolleen mubaarikii jalatti dhageessanii argitanii jirtu ta'uu danda'a amma naannoo isaatii deeqaa muraasa booddee liivirratti haasaa jirti ijoollee waraabuu dandeessu ani waraabeera garuu aniyyuu asirratti fiduu waan hin dandeenyeef jechuudha kan hin dhiise malee baay'ee tokko gadditee jirti anaa nyaatu dhugaa rabbi qalbii nama cabaa kan ijoollee kan nyaachisu isaa kan itti fiduu isaa kan maal jedhu isaa gaafa morraa qabamu amma immoo maal nyaachifti maal nyaachistee jiraachisti affaansee kan ijoollee qayyaruyyuu baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbi biyya ormaa keessatti sanuu gabbaatee ijoollee kana haadha isheetti laattattee yookaan immoo obbolaa qabaattee obbolaa isheetti laattattee gabbaatee hojii wayii hojjetattee birrii waan fidattu hin qabdu osoo biyya ta'e waan argite cabsite dhagaayyuu cabsite ijoollee keen bulfatta beektee fayyaa qabaattee jennaani dhugaa rabbi baay'ee ulfaata biyya ormaa keessatti rabbiin nama hin qaanessinii rabbiin nama hin dhukkubsinillee rabbiin fayyaa namaaf haa kennu rabbiin balaa akka tasaara namarraa qabu jechuudha dhugaa rabbi keessatti namumti ijoollee tokko qabu jechuudha baay'ee ulfaata rabbiin siif haa baasuun siin jedhaan akka kotti waan hin jedhu hin qabu ishinillee warroonni akka tasaa achi jiraattan namoonni tokko achi keessaa afaan namni daawwatu hin jira yuutuuba kanarra badaa hin dhufan malee rabbiin siif haa laaffisu haadhooti dhugaa rabbii baay'ee garaana nyaatta rabbiin siif haa laaffisu inshaallah biizimillah hin baa'umaa yaadda'ini rabbii kee kadhadhu du'aayii godhadhu du'aayii wanti caaleen jiru yoo rabbii kadhatanii waan hundumaa jechuudha rabbitti boossee himattee jennaani hin tura malee inuma siin milkeessan siin jedha ani kana malee waan hin jedhu hin qabu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya waan nu dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma yoo sunitti tole.